lama isaanii ammoo mo'atanii Napoli'n osoo kan biraan eegi shaampiyoonii ta'eera. Goolii 2-0dhaan Kaaglaarii mo'ate waancaa Serie Italiidhaa arfaffaa seenaa kilabichaa keessatti fudhate. Napoli'n kilabni magaalaa Neepils kun jechuudha. Tapha istaadiyeemii Diyaagoo Armaandoo Maraadoonatti taphatame kana Napoli'n waan hundumaan caaleera tapha kanaan Kaaglaarirra jechuudha. Keessumattuu kubbaa to'atanii gara goolitti yaaluudhaanis adda turan warri Neepils Napoli'n jechuudha. Tapha kanaan taphataa cimaa taphichaa jedhamu kan dhumarra badhaafame taphataan duraanii Manchester United ammoo Scott McTominay ga'umsa addaa mul'iseera. Tapha kanaan daqiiqaa 42ffaa irratti kubbaa Maateo Politano minjeessee kenneefi ofirra galagalee gara tokkotti jallatee jechuun ni danda'ama. Cinaacha tokkotti akkas jallatee kubbaa qilleensarra ol utaalee galcheeni kan Napoli'n dursuu eegale jechuudha. McTominay goolii hawwattuu kana galcheeni. Sanaan booda ammoo daqiiqaa 51ffaa irratti Romelu Lukakuun ga'umsa dhuunfaa yookaan immoo taphattoota sarara ittisaa kan Kaaglaaridhaa gidduudhaan kubbaa qabatee kubbaa fagoorraa kennameefi goolii lammaffaa Napoli dabaluudhaan Napoli waancaa arfaffaa Serie Italiidhaa kana kan inni milkeeffate osoo Inter Milaan hin eegin jechuudha. Tapha kana yeroo goolii kana Romelu Lukakuun galchu teessoo gubbaarra taa'uudhaan taphicha kan dursan adabbiidhaan Antonio Conte bakka ta'anii ol utaalanii gammachuu isaanii ibsataa turan hooggantoota Napoli waliin. Sana booda Napoli'n osoo Inter Milaan hin eegin shaampiyoonii ta'uu isaa mirkaneeffatee carraa dabalataa illee goolii galchuudhaaf argatee ture. Napoli'n haa ta'uti 2-0dhaan injifachuudhaan shaampiyoonii waancaa Serie Italii arfaffaa ta'e bara 1986-87 fi bara 1989-90 akkasumas bara 2022-23 shaampiyoonii Serie Italiidhaa ta'uu isaa ni yaadatama. Napoli'n kaleessa ammoo marroo arfaffaadhaaf dabalateera waancaa kana jechuudha. Kun ammoo isaaniif milkii addaati jechuun ni danda'ama. Bara darbe kilabni kun sadarkaa kurnaffaadhaan xumure Serie Italiidhaa. Napoli'n taphataan duraanii kan Manchester United Scott McTominay bara kana imala Napoli kana keessatti ga'een isaa fi Romelu Lukakuudha olaanaadha. McTominay taphataa sara gidduuti goolii 12 galchee kubbaa afur ammoo hiriyoota isaaf minjeessee kenneera. Serie Italiitiin hedduun deeggartoota Napoliilleen kaleessa maqaasaa ol kaasanii leellisaa weeddisaa fi turan taphataa kanaa fi deeggartoonni hedduun lakkoofsan danuu ta'an istaadiyeemichi guutee sanaan booda ammoo istaadiyeemiidhaan ala iddoo duwwaa jiru irratti barreeffamoota jajjaboo qabatanii magaalaa keessa namoonni hedduun kan kumaatamaan lakkaa'aman tapha kanaan dura dhaadataa barreeffama shaampiyoonii jedhu qabatanii ture. Sana boodas milkaa'ee fi kaleessa gammachuudhaan magaalaa Neepils miila tokkoon dhaabaniiru warri Napoliidhaa jechuudha. Romelu Lukakuunis bara kana imala keessumattuu Antonio Conteen taphattoota daran jaalatan keessaa isa tokkodha. Yeroo Manchester United leenjisan Chelsea leenjisan taphataa kana daran akka isaan jaalatan kan isaan ittiin akeekanii sana booda gara Inter Milaan deemnaan Romelu Lukaku qabatanii achumattis waliin Serie Italii shaampiyoonii ta'aniiru. Gara Napoliidhaas imallaan Inter Milaan gallaksanii gara Napoliis deemnaan ammoo Romelu Lukaku qabatanii ammas waliin shaampiyoonii ta'anii jiru. Romelu Lukaku fi Antonio Conteen michooma daran wal gadi hin lakkifne qabaachuu isaanii kan isaan ittiin mirkaneessan. Bara kana Lukakuun goolii 14 galchee kubbaa 10 ammoo hiriyoota isaatiif mijeessee kennuudhaan goolii 24 keessaa qooda qaba. Serie Italiitiin tapha xumuraatiinis kaleessa goolii galcheera. Antonio Conteen taphicha booda gammachuu isaanii ibsataniiru. Kana dura ni yaadanna kilaboota lama Inter Milaanii fi Juventus waliin shaampiyoonii Serie Italii ta'anii waancaa kana yeroo 4 milkeeffataniiru. Juventus waliin 3 Inter Milaan waliin 1 kaleessa yeroo 5ffaadhaaf Serie Italiidhaa shaampiyoonii ta'anii Napoli waliinis jechuudha. Kun leenjisaan kun waancaa waliin firoomina akka qabu keessumattuu Serie Italiidhaa ammoo isaaniif akkam akka miinjatu kan ittiin akeekedha. Waliin ammoo Napoli keessattis Inter Milaan keessattis Lukaku waliin waancaa kana fudhataniiru. Taphichaan booda Antonio Conteen kun waan addaa waan hin eegamne ture. Yeroo Napoliin bara 2023-24 sadarkaa kurnaffaadhaan xumure ani leenjisaa yeroon ta'utti wanta baay'ee ulfaataaf hojii cimaan akka na eeggatu eegeen ture. Wanta kana garuu shaampiyoonii taana jedhee hin hojiin koo inni dura cimaa fi murteessa kan ture yaada fi falaasama yookaan immoo tooftaa taphaa koo taphattoota amansiisuu xiinsammuu isaanii irratti hojjechuu ture. Hojii cimaan hojjedhe gama kanaanii kun anaaf milkaa'eera. Sana booda adeemsi hundi daandii qabatee wanti yaadni hundi nuuf milkaa'eera jechuudhaan kan inni dubbate. Deeggartoota istaadiyeemii guutanii
akkasuma ala dhaabbatanii tapha kana daawwatan hundaanis baga gammaddan jechuudhaan Antonio Conteen taphichaan booda erga shaampiyoonii seerii Italiidhaa ta'anii booda kan inni yaada isaa kana ibse. Scott McTominay fi akkasuma Bill Gulmar ammoo waggoota 120 booda taphattoota lammii Scottish lama kilaba tokko waliin waancaa seerii Italiidhaa fudhatan ta'uudhaan waggaa 120 booda kan galmaan jechuudha. Kana dura Jack Dinman akkasuma ammoo James Squarri Juventus waliin bara 1925 waancaa seerii Italiidhaa fudhachuudhaan taphattoota seenaa kana qaban kaleessa garuu McTominay fa'a seenaa kana kan dabale. Tapha biraatiin Inter Milan goolii 2-0dhaan Como mo'atee garuu waancaa malee galeera. Tapha goolii eegan duraanii kan Liverpool Barcelona fa'aaf kan taphateef amma Comof taphataa kan jiru Pepe Renan taphichaan dura akka tapha xumuraa isaa taphatu ibsee ture. Soorama akka bahu kubbaa miilatirraa kaleessa garuu sarara peenaalitiin alatti kubbaa harkaan tuqee kaardii diimaadhaan tapha xumuraa isaa dirreedhaa bahuudhaan seenaa isaa kana gaddaan kan inni xumure jechuudha. Sana booda ture egaa olaantummaa irraa fudhatee dursees Inter Milan daqiiqaa 20ffaa irratti Steven D Bargi goolii galcheen kan inni dursaa ture. Sana booda ammoo keessumattuu goolii dabalataa ammoo Inter Milaaniif Joaquin Kooriyaan galchuudhaan 2-0dhaan Inter Milan injifatee qabxii 81 sadarkaa lammaffaadhaan kan inni xumure. Simone Inzaghiin taphattoota murteessoo kilabichaa jiran hedduuf boqonnaa kennuudhaan tapha kana kan taphattoota kanaan dura teessoo Jijjiirraa irra turaniin kan inni taphatee garuu waancaa kana osoo hin fudhatin hafaniiru. Waancaa Champions League Awurooppaatiin torbee har'aati kan inni PSG waliin qabu. Kanaaf taphattoota hedduuf boqonnaa kenneera. Taphoonni torbee xumuraa kan seeree Italiidhaa har'a taphoonni lamanii taphatamu. Bolonyaan Genoa waliin AC Milan dursee dorgommiilee Awurooppaa keessaa bahe Monza waliin yoo taphatu boru taphoonni 6 kan taphatamaniin torbeen 38ffaan taphoonni xumuraa seerii Itilii kan xumuraman ni ta'a. Premier League England taphoonni torbee 38ffaadha boru yoo taphataman morkiin hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf taasifamu cimee itti fufeera. Kilaboonni 3 boru kan mirkaneeffatan ta'a. Manchester City Fulham waliin taphata. Tapha kanarraa qabxii tokko argannaan gareen Pep Guardiolaan durfamu Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuu isaanii mirkaneeffata. Taphoota 17 darban hundumaa Fulham injifachuunis reekoordii qaba. Tapha kana Matteo Kovacic adabbiidhaan hin taphatu. Rodriin dheengaddaa jijjiiramee seenes Guardiolaan amma garuu tapha kanaan hin taphachiifnu jedheera. Tapha biraatiin Manchester United Aston Villa waliin taphni taphatanis ni eegama. Aston Villaan tapha kana injifannaan qabxii Chelsea fi Newcastle irratti hundaa'uudhaan hirmaannaa Champions League Awurooppaa kan ittiin mirkaneeffatu jira ta'a. Sadarkaa 6ffaa irratti argama. Amma Aston Villaan Nottingham Forest fi Chelsea morkiin taasisan gamanuma ni eegama. Newcastle Everton waliin tapha taphatuunis hirmaannaa Champions League Awurooppaa kan ittiin mirkaneeffatan ni ta'a. Keessumattuu kilaboonni arfaffaatii hanga torbaffaadhaa jiran immoo qabxiin gidduu isaanii jiru tokko qofa ta'uun daran akka eegamu ta'eera. Liverpool tapha xumuraasaa Crystal Palace waliin Arsenal Southampton waliin ni taphata. Odeeffannoo gaggabaaboodhaan Liverpool taphataa Bayer Leverkusen Florian Wirtz mallatteessifachuuf akka waliin dubbataa jirudha kan himame. Paawundii miliyoona 100 miliyoona 20 barbaada jedhameera. Bayer Leverkusen Nottingham Forest ammoo Gary Neville staadiyeemii isaanii City Ground seenee akka tapha hin dabarsine yookaan hin gabaafne dhorkee jira. Qaamolee dhimmi ilaallatu hooggantoota miidiyaatiif gabaaseera. Kunis kan ta'e yeroo abbaan qabeenyaa Nottingham Forest Evangelos Maaraaniikaas Nottingham Forest yeroo Leicester City waliin goolii 2 qixa ba'an istaadiyeemii seenuudhaan Nuno Espirito Santos walitti dubbatan irratti arrabsoo qeeqas akkasuma immoo Nuno Espirito Santos galgalumarraa Nottingham Forest gadi lakkisee deemuu qaba jechuudhaan Gary Neville kan inni qeeqe. Kanaaf ammoo heeyyama ittiin tapha sana dabsaasu yookaan xiinxalu akka inni hin arganne gochuudhaan hooggantoota miidiyaatiif barreessuudhaan amma kubbaa miilaa kan tapha xumuraatiin boru Nottingham Forest Chelseadha. Gary Neville akka istaadiyeemii seenne dhoowwee jira Nottingham Forest.